Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa hawaasa fayyaa qabeessa horachuuf xiyyeeffannoo kennee dhaabbilee fayyaa babal'isaa jiraachuu beeksise. Aanaa Gumbichuutti buufanni fayyaa Doobbii kenna tajaajila fayyaa irratti bakka hooggansi godinichaa argametti muuxannoo qoodeera. Waljijjiirraa muuxannoo aanaa Gumbichuu buufata fayyaa Doobbii taasifame kan irratti bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaaboo Waaqoo, itti gaafatamaa waajjira fayyaa godinichaa obbo Abbabaa Maammoo fi hawaasni aanichaa argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo akka godinichaatti hawaasa fayyaa qabeessa horachuuf xiyyeeffannoo kennee dhaabbilee fayyaa babal'isaa jiraachuu himanii qulqullina kenniisa tajaajila dhaabbilee fayyaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Arraasi aanaa Gumbichuu buufata fayyaa Doobbii ganama laaltanii jirtanii buufataalee fayyaa aanaa Gumbichuu keessa jiran akka daawwatan. Ispeeshaalii yeroo ammaa kana keessatti immoo akka piimiin keenya labsetti qulqullina naannoo keenya, qulqullina dhaabbilee fayyaa keenya bara kana cimsinee iddoo hawwataa, iddoo mijaa'aa dhukkubsataan dhufee kan dhukkubsatee itti galu hin ta'in dhukkubsataan qulqullina naannoo sana sadarkaa buufata fayyaa jiru san magariisummaa isaatiin fakkeenyummaa ta'ee dhaabbilee fayyaa keenya akka hawwataa ta'anii fi uummanni irraa baratu taasisaa jirra. Aanaalee godina Shawaa Bahaa hunda keessatti qonnaan bultoota fayyummaan isaanii eegame gochuuf eksteeshinii fayyaa guutuu hojiirra oolee jira. Kanaaf immoo aanaan Gumbichuu fakkeenyummaa gaarii qaba jedhan. Qonnaan bulaan amma haalli keessa jiru dhibeewwan daddarboo babal'achaa dhufuu isaaniitiif qonnaan bulaan jiruuf jireenya isaa fooyyee akka arguuf inni guddaan fayyummaan isaa yoo mirkanaa'edha. Fayyummaa isaa mirkaneessuudhaaf tokkoffaa qulqullinni naannoo isa barbaachisa. Iddoon horiin buluu fi namni bulu garaagarummaa paakeejiin eksteeshinii fayyaa qonnaan bulaa keenya keessatti sirriitti hojiirra ooluu qaba. Isaaf agarsiistuu qonnaan as aanaa Gumbichuu keessatti qonnaan bulaa baay'een hojii kana mirkaneessanii jiran jechuudha. Har'a akka qabatamaatti ganda tokko bichaa yaa eebbisiisnu malee aanaa Lumeet irratti akkasumas aanaa Adaamaa, aanaa Gumbichuu aanota hunda keessattuu gandoota haga danda'ame parsantaa 50 ol inni eebbisiisnee yaadnee jirra. Sagantaa bal'aa amma haga waxabajjii xumuraatitti bal'inaa itti deemna. Kun jechuun maal jechuudha? Keessattuu dhibeewwan daddarboo parsantaa 80 san hir'isnee uummanni keenya fayyummaan isaa mirkanaa'ee hojii misooma keessatti akka dagaagu taasisuudha. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaaboo Waaqoo muuxannoon gaarii seektara fayyaa aanaa Gumbichuu keessatti mul'ate kun babal'achuu qaba jedhan. Aanaa hunda keessatti modeela akkasii kana bal'ifnee in hojjenna. Shawaa Bahaa keessatti garuu hojii fayyaadhaan hojjetame kama duraanii illee gaafa laallee sadarkaa fooyyeedhaan laaluu dandeenya. Uummata baay'ee ammayyaa'ee kana caalaa hojjetaa jiru jira. Kun aanaa hunda ol ga'uu qaba. Ganda hunda ol ga'uu qaba. Mana qotee bulaa hunda seenuu qaba jenneeti kan laallu. Kanaaf bifa muuxannootti walitti finne ogeeyyiin kunis qotee bulaan isa qolirraa baratuun godhama jechaadha. Haadholiin da'umsaaf gara buufata fayyaa Doobbii dhufan arginee dubbisne tokko tokko yaada kennaniin kenni tajaajila yaala fayyaa buufatichaa mijataa fi kunuunsi nuuf taasifamaa jiru gaariidha jedhan. Wamtuun natti nagaamni kittimaata dhufee ni guyyaan kee ga'ee kottas itti deebii nan jedhu. Kazaan meeshaa koo fidadhee dhufeesta. Uffata koo fidadhee hunduu jira. Baay'ee natti toleera. Bunni jira, shukkaarri jira, zayitii hundumtuu jira. Marqaan jira, daakuun bulluqaatis hunduu jira. Biddeenni jira, tolfaman nyaata jira. Isaanis dhufanii guyyaa guyyaadhaan na to'atu asitti galgalas ganamas na laalu na to'atu. Buufanni fayyaa mijataan duraan gandicha keessatti jiraachuu dhabuu isaa irraan kan ka'e haadholiin hedduun da'umsa irratti rakkoo hamaaf saaxilamaa kan turan akka ta'e kan himan haadholiin kunneen yeroo ammaa buufanni fayyaa Doobbii dhaabbachuun isaa rakkoo du'aatii haadholii kan fure ta'uu himan. Duraan immoo rakkina qaba manatti da'uun baay'ee rakkoodha. Amma immoo asitti deebinu rakkinni homtuu hin jiru. Ogeessonni buufata fayyaa Doobbii gama isaaniitiin buufatichi meeshaalee yaala fayyaa gahaa qabaachuu isaatiin tajaajila ariifataa kennaa jiraachuu ibsan. Buufata kanatti wantoonni akkanaa erga eegalee buufanni akkuma eegaleen kan eegale meeshaaleen barbaachisaanis haga sadarkaa piraamarii health care unitiitti kan barbaachisu in jiraata itti fayyadamaa jira jechuudha. So wantoota bareeda kan hojjennus dhaadhannoodhaan kan hojjennu waa'ee haadholiitii irratti akkuma beekamu haati lubbuu haaraa kennuudhaa fi lubbuu ishee dhabuun qabdu kan jedhuudhaan dhaadhannoon ogeessota keenya kan ittiin hojjennu uummanni keenyas kana jiddu galeeffatee kan beekudha jechuudha. Of course akka buufata fayyaa keenyaatti haalli irra jiru haala baay'ee muuxannoof kan kennuudhaaf nama qopheessu jechuun nan danda'a.
Aanaa Gumbichuutti itti gaafatamaan buufata fayyaa Doobbii obbo Asagid Xilaa'uun gama isaaniitiin buufanni fayyaa Doobbii kun erga hundeeffamee kaasee tajaajila yaala fayyaa si'ataa qulqulluu fi ariifataa kennaa jiraachuu himanii keessattuu buufatichi iddoo tursiisa haadholii da'umsaa iddoo kunuunsa daa'immanii fi meeshaalee yaala fayyaa gahaa qabaachuun adda isa taasisa jedhan. No tureerallee buufanni kuni yeroo dheeraa hojjedheera buufata kana keessatti. Wantoonni baay'een jiru garuu isaan keessaa kanarraa akkuma beeknu ipaakidha inni yookaan immoo muuxannoo wal jijjiiruudha jennee buufatoolee naannoo keenyaa fi akkasumatti godinaatti wal jijjiiruudhaaf qopheessine iddoo turmaata haadholeetii fi maalummaa isaa faayidaalee isaatii fi iddoo isaan haaraa galfatan qopheessine har'a ogeessotaa fi qaamota ilaallatan hundarratti hirmaatee barumsa dabarsaa jirra jechuudha. Iddoo daa'imman xinnoon guddin isaaniitti hordofaman ni jira jechuudha. Kuni paakeejii haarawaa walii galaatiitti akka fayyaatitti isa iddoo daa'imman xinnoon guddin isaanii itti hordofaman yeroo guddin isaanii seeraan adeemaa jira hanqina maal qaba daa'imni sun kan jedhu kutaa qopheessinee fi irratti ogeessa leenjisnee wanta san hojiirra oolchineerra. Buufanni fayyaa Doobbii gandoota 6 tajaajila yaala fayyaa kennuun cinaatti gandoota ollaa biroof dabalataan tajaajila yaala fayyaa kennaa jira kan jedhan obbo Asagid buufatichi yeroo ammaa sadarkaa gandaatti keellaa fayyaa hundeessuun kenna tajaajila isaa babal'isaa jiraachuu dubbatan.